gari ya wakako abaduga ya rako jalalaki ni moatame arkan kini bujiyame gari ya wakako abaduga ya rako jalalaki ni moatame arkan kini jalan bujiyame san gafuzo wali galte ko wani gidan beta akkam jirtan daawwattoota televizyiina Dirree Dhawaadhaam baga ayyaana qillee waggaa bara 2014tiin itti isin geem magaalaa Dirree Dhawaarraa kiiloomeetira 20 imallee araddaa baadiyyaa awwaalleetti argamnam araddaa baadiyyaa awwaallee ganda igguutti mataskaana yeroo jalqabaatiif baha Itoophiyaatti ijaarame kan kaatolikaa daawwachuudhaaf dhufneem akka agartan kanatti mataskaanni kun bara 1880 takkaa hanga 84 jidduutti kan ijaaramedha. Nutis arraan tana ayyaana qillee sababeeffachuudhaan seenaa hundeeffama mataskaana kanaa kan isin daawwachiisu nu taham. Maanguddoo biyyaa wajjin turtii taasisnaa nu hordofaan afeerraa teenya. Kaba saakufee si tol kaba si qabate anolira jajjabako milikera nanargata dinonni ko makagari yawakako abaduga yarako jalalakeen mo'atame harkaan kennee boojiyame. Ilaalamaan nabadheeraa bukeetiin boqodheera. Kanaafuu calleessuudhaaf obsaan qabu si faarfachaa olee bulee sin dadhabu maqaa gaarii yaa waaqa koo abbaa dhugaa guyyaa rakkoo jaalala keen mo'atame harkaan kennee boojiyame. Nardos poligari kan kufneef nagargaari maqaanillee amaalumaaf maqaadhaala Yesuusin fayyisaa koo maaltu caala maqaa gaarii yaa waaqa koo abbaa dhugaa guyyaa rakkoo. daawwattoota keenya kabajamoo arraan tana kan argamnu araddaalee baadiyyaa Dirree Dhawaa keessa tokko kan ta'e araddaa awwaalleetti immoo mataskaanni Miikaa'el kaatolikaa akka baha Itoophiyaatti yeroo jalqabaatiif bara 1884 hundeeffame daawwachuudhaaf dhufnee seenaa san odeeffachuudhaaf maanguddoo qe'ee kanaa seenaa kana harkaa qabu wajjin turtii taasisuuf deemnam. Akka beekamutti gaa abuna Yaaqoob bara 1880 takka Faransaay irraa ka'uudhaan Zeeyilaadhaan gara biyya kanaa akka seenee fi Finfinnees qubatee akka turedha galmeen seenaa kana agarsiisu bu'uura saniin as Jabuutii fi Zeeyilaadhaan dhufuudhaan jalqaba bakkitti qubate awwaalleedha. Awwaallee kanatti mataskaanni baha Itoophiyaa jalqaba Miikaa'el ja'amu ijaarame. Beeta Kiristaanni kun waggoota 100 ol umrii kan qabudha. Har'a maalitti jira kan jiru hurfii keenya qabiyyee ayyaana qilleetiif qabanneeti jirra akka nu hordoftan kabajaan isin afeera. Jaalala keen mo'atame harkaan kennee boojiyame
abbummaan irraa qabda waanan jedhuun narkaa bada bara baraan yoomuu taanaan ankaan keetii singaadhisu lubbuun koo siin filatteetti maqaa gaarii yaa Waaqa koo abbaa dhugaa yaa rakkoo jaalala keeni. Abuna Yaaqubiitu karaa biyya Faransaayiti. Biyya Faransaayiti ka'anii qeessota nam 12 biyya Faransaayiti ka'anii achi warra gaalaati wajjin numa yaa'an kaayisaan isa imanoota saniif yaa'anii miti us yaa'an achiini laga hamaa bakka jedhu warra gaala naggadaaf Jibuutiitu gaala naggadu zeela ummata sanii wajjin miilaan biyya Faransaayiti ka'anii hamma eega Jibuutii dhufan miilaan eegalan jechuu adeeminsa. Eega deeman booda achiini laga hamaa bakka jedhan wajji dhufan jechuu karaa bulaa. Akkasitti amma hogguuni fi laga hamaa dhufan warri keenya kun Oromoo kun laga hamaa gosa teenyaa jira. Akkasitti mee Oromoo kanurra guddaa kanurra hedduu jira. Haaneeti abbootii teenya hangafni warra ganda igguuti isaan bira geessine jeniiti as fidan jechuudha. Isaan as fidan jechuudha. Akkasirratti gaa odaa diimaa jeniiti odaa diimaati jira. Isa bira fidan damiin inni gaafasanii inni kasi gaa jara kana taqabbalee jara kana gaa obboleeyyan godhatanii akkasitti asin mana kana eegalan jechuudha. Gaafas mana citaa eegalan 8 takkaan mana citaati. Achi booda turanii tiga ammaan tana achi booda mana citaa eegalan ijaaran booda bakka kanneefi achi booda ilma godhe. Anarra ilma yoo du'e gumaan fudhadha yoo ajjeese gumaadhaan kafala. Je'eeti ilma badhaasa wadaay kunoo ilma kiyyaa je'eeti hizbii cufa waliin baasee hime jechuudha. Akkasitti kunoo ilma badhaasoo kunoo wadaay kiyyaa ilma kiyyaa kunoo kanaa beeytan je'eeti biyya cufa walitti baasee akkasitti eegalee ilma isaa ta'uu eegalee jechuudha. Jarri kaan nama 12 wajji dhufu fudhatan. Fuudhaniiti akkasumatti bakka tana kutanii dhabaman ni gatan. Fudhataniiti kun obboleessa godhate akka waa takka hin taane obboleessa godhate booda hogguunii fi akkasirratti hoggaa jaba tura nama biyya tana gaafas rakkoo takkaa jira. Rakkoo akkamtu jira beelaa jira gaafasa. Xiqqoo wanni dalagan kun abaarii jira matasa. Akkasirratti mee jiruu biyya tanaa hogguu afaanii fi harkaanii waliin dubbatan. Afaan olii beekaniidha. Akkasumatti afaan harkaan osoo waliin dubbatanii biyya tana akka nyaanni hin jirre arge. Akkasirratti asii mee gaala naa walii qabi jeen. Gaala walii qabee fi namaas waliin naa qabi jeeni asii erge jechuudha. Wajji kutan. Makiinaa wajji jirti gaafas. Akkasitti wajji kutan asii zeelaadhaan ilaa Jibuutii seenanii achirraa biyya Faransaayiti midhaan erga fidee gaala sanii fe'anii ganda akkana guddaa gandi gaafasi ganda kana midhaan san fidee ganda kana abaarsan baasa jechuudha. Amma obbolummaan isaanii itti cimte jechuudha. Akkasirra gaammoo hoggaanii fi turanii jabu turan ka'anii karaa amma kana jaaranii mana quraanaatis jaaruu eegalan. Amma Abba Yaaqoob amma Abuneen Diraas walii ka ilma godhee amma isaan Abuna Indiraas itti booda'an jechuudha. Abunni Indiraas amma badhaasa wadaa janiiti ilma godhatan. Ilma godhee ganaan eegi ilma badhaasa wadaa
achi booda ka'anii mana quraanaa jaaran asitti mana quraanaa saniis afaan Faransaayitiif Amaaranyaan cufaa waliin eegalaniiti barsiisan jechuudha. Asi baraniiti warri asi baran maka biyya Faransaayitiif bakka cufa jiru jira. Fakkeenyaaf amma warra Misheelii warroonni Tinqee jennu kun cufa warra gaafa saniiti. Asirraayi horteen isaanii nuuf amma ilmaana jedhanii akkasirratti amma ka'anii hoggaa kana mana quraanaa jaaran boodamma bara 1884 deebi'anii manuma quraanaatu jaaran jechuudha. Eega turan akkasirra mana quraanaatu jaaranii barnoota ijoollee asii eegalsiisan jechuudha. Eega Mikaa'el kan asi ijaaramu. Eega. Sanbooda asirraa babal'ifannaatu babal'ifannaan dhaggeeffame. Asirraa eessa godaanan eessa ijaarame? Asirraa Harar. Biyyoo Harar Adare yaa dirreedhaa dura dirreedhaa jaaran achi booda Hararitti jaaran jechuudha. Harar kanatti yogguu jabo turan waan kanatti gubbatti illee katabale Amiir Abdullaahi hoggaanii fi isaan eegalan Amiir Abdullaahi yaasa jechuudha. Jabo turaniiti maas achi booda itti dacha'an jechuudha. Dacha'aniiti imma mana Harariis achi ijaaran jechuudha. Achumarraanii Harariin calanqoon bakka cufa bal'ifachaa deeman jechuudha. Akkitti dhufte akkasi taarika kan nurraa hafe achirratti gaama ilmi kun. Egaa akkana ta'e amma bifa san ijaarame amata meeqa as ta'anii itti tajaajilaman? Isaan tuula amma 30 kana ta'an. Amma 30. Hayyee sanbooda maaltu itti aane? Sanbooda. Naannoo kana reetuun kaatolika ta'e. Itti boo amma akkite isaan osuma dhufanii deebi'an kan wanni hin ta'in amata 30 kana wajji wanni ijaaran. Achi booda warri duraan ijoolleen kiristaana taates gama musliimaa jechaati. Achirratti maaltu asii yaase isaan? Akkamitti deeman eegaas dhufanii qubatan amma 30 jiraatan maaltu akka asii deeman godhe? Wanni takka illee uummataa garagale. Uummanni musliimaa garagallaan dhiisanii irraa kutan. Silaa isaan amantii bal'ifachuu fedhan. Amantiin tumni oguunii fi biitti musliimatti hin dachaane firraayii sodaatanii dhiisanii kutan jechuudha. Akka isaan fedhan ta'uu diddee tana jechuudha. Akkasiis ta'ee garuu beekta kiristaanonni kun amma amata 100 wayi asuma jira. Maaltu tajaajilama? Wanni takka tajaajilamtu jirtumma. Akka gaafa duraa yoo ta'e gaafa amantiin isaanii san mana quraanaati waan cufaatu jira. Amma wanni takka illee nuutan wanniidhaan jirtu amata keessa guyyaa tokko dhufan. Amatatti guyyaa Mikaa'el ni dhufan. Amata guyyaa Mikaa'el. Maaltu gaggeeffama guyyaa sana? Guyyaa san bakka sagaduma isaanii gaggeessanii galayaan malee wanni biroo hin jirti. Mee fakkeenyaaf maal gaggeessan diboota qalan maal akkamii? Gaafa duraa diboota qalan gandaafis kannaniiti dibicha maallaqa kannanii gandiniis bitatee amantii musliimaatiis bitatee qalatanii akka obbolummaa nyaatan. Isaanis bitataniiti qalatanii nyaatan. Amma eegaa eessaa dhufa namni? Dirree dhawaatiin Addis Ababaadhaan Harariin calanqoon bakka cufaa dhufan Itoophiyaa keessa. Akkasitti. Jabuutii irraa warra dhufu. Warri jiran. Dhugaadha. Dhuga. Amata guyyaa tokko. Jabuutii isin dhufanii? Ni dhufan bakka cufaa'u amantiin isaa fiddee ni dhufa. Dhufee asii gaggeessa. Faarfannaan asii gaggeeffamu afaan Oromootiinis ni himama ture? Ni himama. Ni himamuu ture. Afaan Oromootiinis warra afaan Oromoo beeknee jira. Afaan Oromoo malee hin beekne bara calanqoo fa'a. Akkasiisanuu cufaa'u afaan isaaniitiin gaggeessanii. Waatamee harkaan kennee booji'amee maqaa gaarii yaa waaqa koo abbaa dhugaa guyyaa rakkoo jaalala kee ni mo'atamee harkaan kennee booji'amee.
jabeessuu qaban. Jabeessuu qaban malee silaa jabeessuu qabani akkasumaanuu nama dubbatuu nagarreeyu silaa wanni kun akkatti dhufee fi akkatti taarikhni isaa as dhufe waan ajaa'ibaati faranjiin achi kaatee mataa siitiin kan namni ajajin as dhufuun waan guddaa sila. Amma wagguu dhufan ammoo warri lagaa hamaa san as fidanii gaalaa wajji dhufan nuti warra nurra beekuu abbootiin teenya jedhanii akkuma reefu siime sanitti fuudhanii as fidan jechuudha. Jara kan amma kudha lameen amma kaan jarri addaa fudhataniiti immoo wadaay diimaa badhaasa baafatee fi addaa fudhatan. Jarri kaan moobee jarri eessa jiraa jennaan awwaallee nam kudha lameen irraa isa bichaaf beeku. Akkasin eessa jiran awwaallee bar. Akkasirratti anu badhaasoo wadaay ilma kiyya yoo du'ees gumaan fudhadha yoo jeese gumaan kafala ilma kiyya akkan tuqamne kunoo dhagaya jeeti hizbii cuma waliin baasee akkasitti ilma isaa ta'e jechuudha. Achi booda karaa fedhe deemuus namni itti dubbate hin jiru jechuudha. Takkanaadha. Mootummaan biiroon aadaa turizimii kana kunuunsuu eeguu irratti maal isin gargaara? Waan takka nu gargaaran agarree laamma. Qubaa'uun qaban. Haa quba qabanuun osoo quba qabaatanii hin dhufanii. Akkuma keessanii kanatti hin dhufanii guyyaa tokkollee jira. Warra Addisaa baatii tanaami baatii naasee keessa dhufanii gaazexeessitoonni dhufanii kutan. Akkuma har'aa kanatti hojjeteenyaa haasofne jecha kenninee fi waraqaas kan fuudhee irraa garagalchee fi deebisee akkasi kennee. Akka waliigalaatti egaa har'a guyyaa ayyaanaatiif as dhufnee nuti hordoftoota amantaa kiristaanaa awwaallee waan dirree dho'aatti jiran awwaallee kana keessatti amma warra hortee isaaniirraa kaatolikoota keessaa nam tokko hafee jechuun dhagee. Eenyu inni? Obbolee Lulu Tuushee jedhaniin isa san. Amma inni kaatolik. Eessa jira har'a? Har'a kara birootti imaltuu kute. Imaltuu kute? Jiraatu maasiiti? Isa isin waliin asumatti? Walumaan. Isin wajji jira? Mee lulees tahee namoota biraatiin baga ayyaanaatiin isin ga'e naa jeen? Haa baga isiniis isiniin ga'ee dhuftan. Baga nu cufaa'uu ga'een jechuudha. Isiniinis baga warra baranaa bara hedduu rabbi nu haa godhu warra baranaattis ka bara egeree rabbi nu haa godhu jette Oromoon. Warra bara egeree bichaa osoo hin ta'in warra bara hedduu nu haa godhu. Amiin. Isiniis warra bakkarraa dhufe nagaan jechuudha. Warra dalagaan isaanii jabaatee rabbi isin haa godhu. Warra tadhokatte buqqisu. Akkamma isin dhuftan tadhokatte buqqisu haasu jirtanii bira. Warra tadhokatte buqqisu isin haa godhu isinillee warra jajjabeessu akkasuma fakkaataa birootis nu dindiinaa akkasitti akka argan. Baay'inaa turizimiin faan as silaa bakka sanaan qachu qabdi. Duboo. Hedduu wanni eeyine qirsii kana wanni eeyineef nuti maallaqa faatti fudhanneetimi. Wanni kun waan duri qirsii booda gizee argachuun oolu jechuutu nama wajjin lolchiisaa qabsoo. Hayni diinaa naan jee tokko gaaf tokko. Dhufee baruma dheengaddaati bara. Amma yoon cumaasee keessi diigee malee asii deemin jeen amma. Akkasi qabaleenii fi cuftiin yoo wanni akkasi dhufte jajjaboodha qabaleen teenyaas poolis xaabiyaan teenyaas qo'ituudha. Yoo wanni takka dhufte hogguma san nu bilbilinaan jira. Na gargaaran. Yusuf keenya galatoom. Galatoomaa isinis warra nagaan galu isin haa godhu. Kunoo kanurraa guutumattu. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma hordofaa turtanitti maanguddoo biyyaa obbo Yusuf waggoota 43f mataskaana kana eeguudhaan tajaajilaa ture wajjin seenaasaa odeeffanneeti jira. Gaaffiiwwan isaan kaasan qaamota dhimmi ilaalluturraa sagantaa biraatti qabannee kan dhiyaannu taachaallee gamanumaan waadaa galaa waan nu daawwachiisaniif obbo Yusuf guddisneeti galatoomfannaa nageetti. Gari ya wakako abaduga yarako
jaalalakeen mo'atamee harkaan kee booji'amee maqaa gaarii yaa Waaqa koo abbaa